بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد برمسكينا كشرف آكنا كيستي وهي دعوة منتي إسلاما برمسدوراتي والتداقبا يوم صدركا قرار بتنا ويا مؤغي جنة وانجئ كناف ديبي كنا آجرة يرون مدورا أمنتي فرات أتنا مسلماتي متي أمنتي تنافجتون دكامتشو يوسو يرون أتي دونجفتو يشو قوابيناتي كساتوكو كتوفي جرمان دورا دباني أما أمو كسانا ما براك كنفكاتو دبانا نمكن أبو ذر الغفاري جرما نما زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام باديا كيسا قالت كفتو وسو قالت كفتو أمنتي أمة إساك عاداسا عادا أبوت فيك نجيب وان مكا قبرون رقا قبرون قودا قبرون إلي قبرون لقا قبرون بشان قبرون أكا وما إسم بافني أرقتون أبوت المتاتو جدي تبيران بيكمو تنتو فيدت تنانم جنة سيرون أبو أملاتي متي تبيران بون بيكو إسكا كانت تجرو أبو نامتو قط مكة كيسا قبه أن إرقما ربي جئني أدو إغي يوس أبليس إساك إسالة إكاك مال جدي أبو أن كأومتا horii kanaaf jiru tana dhiisee deemuun danda'u mee beenaa makkaa dhaqi oduu barbaadii oduu nama sanii naaf fidi jedhee gurbaan kun fa'atee deeme yoonni makkaa dhaqa oduu argachuu hin dandeenye. Maal nama maqaa rasuulaa dha'ee warri Qureeshin ajjeesa. Rasuulis alayhi salaatu wasalaam hin beeku dhokata rasuulis alarra bahee kararratti waan nama barsiisu yeroo san qadhabamee jira. gurbaan guyyaa hagamachi oolee oduu argachuu hin dandeenye oduu malee deebi'eef. Waa itti akkana jedhanii falfalaa jedhanii falfalamaa jedhanii nama badaa jedhanii akkana uumma Qureeshii timte kaan dhufee odeesse. Aboomaa oduu na qubsituun naan dhufne ana dhaqee laalaa atimee horiif warra naaquma qabaadhu jedhee ni deeme. Dhaqee makkatti bu'ee taa'e. Makkaa keessa taa'ee تيميرة تقاطع قبا تيميرة ياتا بشان زمزم وبقى تشمتها بيكون ندي نما كان غير برشو بربادي نكون كمتو مسلمة كمتو كافرة كمتو وأكاتا من أكاتا ومن هو تجبر ملي أكاتا برات الإبادة وقتو نجرا بربادي يجوياه لهم أولم بودا علي بن أبي طالب أركي قرنا بوجنات تقالي أبو أتين إبادة أن بيكني قد آجرتا ونكوان عاداتي نكيس جراتي متي مال جدي قافتي مسلمة بيتا إذن عن إسلاما أبو سنيف دفي ويا غنا أسئولي أمو قريش صدا دي قافتشون دنديني نما سنبر بادا محمد بيرنا جيسي تايدين إيوان قوتو جدين سيجيسا garuu na wajjin hin deemini fagoonarra duuba deem jedhee achi na laallata'a. Yoo an gattaa'e yoo an lafa taa'e waan sodaadhu arge nama si miidhu arge waan siin taane gara biraa dabri jedheen yoo an deemi ammoo anuma faana deem jedheen alaamaa tana kenneefi waliin deema nama faana deemi fagoo laallataa faana deemi osoo deemu رسول عليه الصلاة والسلام يروسا من أرقم ابن أبي الأرقم كجدام من سنكي سجل رسول عليه الصلاة والسلام مالف رسول من كان كيس سجل زمن الإيرا من سنكي سدقوا ورأت الرسول عليه الصلاة والسلام من إفشي كيس رسول دعوة نقول من أبو بكر كيس دعوة نقول من عثمان كيس دعوة نقول من طلحة بن عبيد الله أبو عبيدة عامر بن الجراح والرد دول إسلام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص والرد دول إسلام كانوا هم ديو منوت إساني كيسة دعوة نقول الرسول عليه الصلاة والسلام
manni rasuulli filatee da'waadhaaf madarasaa godhatee daaru arqam ibn abil arqam waggaa torba ka da'waan achi keessatti deemee ummanni magaalaa qubatu tokko hin beekne waan ajaa'ibsiisa. Magaalaa xiqqoo namni wal beeku waan namni dhoksuu hin dandeenye magaalaa xiqqoo namnis waliin dhalate kan wal beeku ammoo waan akkasii argamu waan nama ajaa'ibsiisa. Maaliif mana kana filate rasuulli alayhi salaatu wassalaam? Waa hedduu filate rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Abbaan mana kana Arqam ibn Abil Arqamii kana. Arqamiin kun mucaa xiqqaa waggaa 16ti. Nama waggaa 16 maanguddoon tun mana isaa keessatti walgeetti namni tokko yaadu dura. Sagantaan alaa. Tokkoffaa mana ijoolleeti mana daddaraati. Ijoollee daddara keessa walgahee haasawaa jedhan malee maanguddoota achi taa'aa namuun se'u. Lammata Arqamii kana amantii kan ta'e dhoksi jedhanii akka inni musliimaa namni tokko hin beeku. Mana isaa namuun shakkoo jechuudha. Sadaffaa Arqamiin kun Banii Makhzuum warra Abii Jahliiti. Warroota mootummaa harkaa qabu, ka aangoo harkaa qabu, ka Nabi Muhammad irra qabsaa'ee Nabi Muhammad dhibu, Nabi Muhammad rakkisu warra san jechuu inni familii san. Kanaafuu mana ifiin shakku warri mana isaaniiti buli. Waa sadi ajabaatii miti. Afraffaa magaalaa moggaa jedhaman. Dhuma magaalaati. Mana sanii achi gaara qofa jira. Huloon manaa garagaaraa deebiti. Huloon manaa garagaaraa deebiti. Namni yeroo mana san dhaqu magaalaa keessaan bahu. Bakka mana ifii ka jiruun magaalaa keessaa ala bahee fagoo ala deemee gaara san duuban koree gabbu'a manuma sanitti gabbu'ee mana seenee jechuun namni yeroo dhufu. Mana seenee barumsa fi fudhatee amantii haarawaa guuteef ayata haarawaa jiru dhufe hafazanii nama kanas golagolaan ijaaramee jira. Yoo namni rasuula bira dhufu nama 10 ta'e kunyaan kun hunduu maandhee qaba. Maandheen isaa nama 10 namu ayata quraana ka'an bu'e kana dhaga'ee baratee fahamee ayata kana fuudhee maandhee ifittiin deebi'a. Maandheen hunduu bakka itti wal geessu addaa qabdi. Akkasitti wal barsiifte jechuudha. Wanni sadarkaa ajabarra bahe. Mana kana keessa jira duuba rasuula alayhi salaatu wasallam tokko hin beeku. Dhufee rasuulatti fide. Yeroo rasuula inni dhufu eenyu bira jira rasuula bira alayhi salaatu wasallam Abii Bakrii fi Bilaal jira. Yoo sitti dhufee odeeffatee amantii tun maal jedhee odeeffatee taateef dubbii ta'inni barbaadu isii tana kunuudhaan. Ta'aadhaa ta'a abboota bakka kayyoota irraa dhaalan sanii miti isitti tana ta'inni barbaadu. Ammoo beekuun dandeenye nammoo amma argate jechuudha. Badii fi argate waan barbaadu argate jechuudha. Waan isi jalaa badee duraanuu barbaadu argate. Yoos gammadee amantii tana uummanni maaliif didareedhee uummata sheexana dhoowwee uummanni waan gaarii fudhatuun barbaadu uummanni haqa dura dhaabbatee akkan na rakkisee jedhe. Namni sit amane hagamtu jiraa jedhee gaafate. Haga ammatti nama kana rasuulli dhibbarraa dhibbatti iccitii ifii kennuuf hin dandeenye jechuudha. Waan kan kee guutuu guyyaa tokko nama kennuun gaarii miti. Maal jedheen abdun wa hurrun jedheen. Gabricha tokkoo fi namtichi tokko kabilisaadha. Jaalala as ta'e tokko Bilaal gabricha tokko ammoo Abubakar Siddiq bilisa jaalala nama lamaan kanatti ilaalame. Eenyu si bira jira jedheen bara. Eenyu si bira jira jennaan amantii tana keessatti eenyu si waliin amalee itti fedheen. Rasuulli ammoo hiikaa kan kenneef eenyutu amma si bira jira jechuu godhe. Gabaabinni galteen siyaasaa keessaa jechuudha. Lakkoofsa nama amanee ittiin kennine jechuudha. Maal? Innuu kun amma amanaa jira. Eenyu beeka waan isaa? Saniifuu Abii Darri eegasii maal jedha? Lakkoofsa amantii Islaamaa keessatti annama sadaffaa jedha. Ammoo akkasii miti dubbiin. Inni annama sadaffaa dhufu rasuulli nama lama qofa si dura jira naan jedhe ka sadaffaa ana gaarii.
akkasiin yeroo sun lakkoofsi guddaa ammoo lakkoofsa dhokatee jiru lakkoofsa facaasanii addaan dhoksanii jiru amantii fudhate maal jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam cinqii keessa jirra haalli namni muslimaa magaalaa kana keessa amma itti jiru haala gaarii miti deemii biyya kan keetitti gali amantii facaasi ummata barsiisi haga rabbiin nuu tumsee dhageettutti achiin socho'in jedhee guyyaa rabbiin nuu tumsee nu injifannee ol kaanee dhageette kootu jedhee hayye jedheeni eega hul'oon gabbahiif aadate aboo jedhe ummata Qureesh Kaabaa keessa wal ga'ee akkanatti buna dhugee gammadee koflee taphatu kana osoo jecha rabbii kanan dhageechisin keessaan galuu rabbi na gaafataa jedhama. Waan gaarii rabbi naa hire kana ummata jallinarra jiru ka aadaa badduu keessatti shama'aa jiru kana dhaqqabsiisuu qabaa jedhe. Yoos maal jedhe bira dhaabate أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إني نمجد للذي أكما قالا بوتون أجيتو إيه أبو ربي مالي ربي برانجو واني سنقبرتنتون هنتوان أراتي النبي محمد أمو إرقما ربي قد آتي خراسا قولوا إذا متى يوس قريش دلن سؤول اتكاني آنني قواني كفسن دقبي إذا كان دقو ملي وماران حفين كان من ميلاد إلا يا أجر عباس بن عبد المطلب يروسا النسنا المكافراتي وفي أركي قريش إيه ومتر أبو دقبي من أجسوا بدين ومن يجي كان أجاهم دندو جيش لا إله إلا الله جل مفهوم قول لساني كيسون دندر مالوان إنسان جبران أجا أبوك إنسان جبران كنا كابل ليسا يوس مال كده أبو قريش بدر سني نمني أجيس آجر تكون غستي إسابيكتو غس إسابيكتو غستي إسا غفاري برج غفار جتون وركرا دلدلا كقريش مكرا كأني شام ديما كان كيس قوته يونا ما كان أجفتن دلدلي كيسان كران الراجئته لمو بيشام دقني ميشا جيسوف ميشا فيدتشو لسينين هفني بيك عيدي قريش أمة هريتك فتكو أروك أبو ميتي أمة دلدل عن جرات نمو دلدلي كيسان بدأ نار رفتيا باي كيسان أوتالي أتشي من تشكان إيسي أو كاسي أبو أسي سوچو من دندني غغبي مشان التبوسه حفورة بافتة يو إني لبوني تدبيته أبو بدي بيا بس بدي بيتن تتقلي يو دمو دندن تسلايا چامته هل كان سوچو من دندن أچون چيس أهوليه بورم تا كنفن هندو مدانة هي نفن هندو الأكم لفاك غندي مجد أما ساس دي أبو دام سربي كان دك أبسي سمادن ديمو جد أما لا إله إلا الله محمد رسول الله كده بليت لنا بيد سبحان الله أنا نفسي سا لا جنوم لا إفكني سبيلا لا حاجة سينجت إتي أمانو حاجة سينجت لا لا كل لينك قلبي حاجة سينجت لا لا أكا إفي أمم نتيا إيش أما اللي والكاباني أبوه يقولون ما كانوا بوبافون خالد ذلك إنه راجع كيرني إيسا ويا سدفع عادي إلى الله يمس إيجا ويا سدي أنا ميت أجاب إمبودة تراتي بيفكر ونسنج شو بعضو منو إيجا أمانتي تنا إرتي دلني دون كانوا رمى دلني الحمد لله رب العالمين إيجا أمانتي تنا رتي دلني وجاه لهم درني وجاه كان كيسة ما رجع لي أمانتي تناف ما معنى برسيد أمانتي تناف يوم مو أمانتي تناف رجعته هنا ربي كينا صداني أمانتي تناف إفعاك هنينو أمانتي تناف
ها هجنو دايما مئاوا أمنتي كان أمتها أكمل أرجع بريدو تن أمتها فجأة مغرب بريدا كان أمتها أكمل أمتها كم لك يوم أمبرا ما أجر كعذاب يا أخانا أك إن عذاب جلا هندي ساني نجابه إرتو جنة ولي ها أكمل أمتي تنافع إجنو أمتي تنافع هجنو أمتي تنافع أمني بقى أنها إتي هجنة إتي هدلنو أمتي تنافع أمتها يامنو ربي تنافع هاكركارو هذا ورم ستي آمك جافا كيسا والجنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.